maaliif ajjeefamu namni Wallaggaatti deengadda fakkeenya poolis komishiniin poolisii Oromiyaa nama loltuu warra bosonaa keessaa maqaa dha'ee ture maal dhageenya borumtaasaa haadha abbaan nama sanii ajjeefameen maal jechuudha nama haadha abbaan nama umriin isaa waggaa 18 oliitiif akkamitti gaafatama ta'a osoma ta'ee maal jechuudha nama tokko ani hoggaan Ameerikaa turetti hoggaan Ameerikaa ture mootummaas ture wajjin du'aa jiruudhaan wal barbaadaa turetti yeroo isaanii ajjeesuuf yaalaa turanitti yeroo anis mootummaa isaanii ummata kana wajjin ta'ee foon qolchuudhaaf ifaan ifatti hojjechaa ture sanitti haati diyyee kana turte mootummaan sun haadha diyyee ajjeefne maaliif haadha diyyee akkamitti yakkaan seenuu danda'uuf maatiin kiyya akkamitti itti gaafatama nama mana hidhaatii baasanii ajjeesuun maal jedhama waa'ee gabaasni Amnesty International kanarraa xiqqoo ishii xiqqoo sharee kan agarsiise gabaasni guyyaa guyyaan yeroo dheeraaf baay'isa waa'ee dhoksaa miti beeki dhoksaa miti tureera waggaa darbirraa kaasee pireezidant Shimallis ragaa ba'uu danda'a waan deemaa jiru kana yogguma isin reefu eegaltu waan akkanaa kan ammumaa dhaabsisaa qaamni nageenyaa aadeeffachuu hin qabu namni reebamuu hin qabu torchar ta'uu hin qabu namni ajjeefamuu hin qabu seeraa ala hidhamuu hin qabu namni tokko shakkamaa yoo ta'e hin qabama hin qoratama abbaan alangaa himatatti bana mana murtii geessa manni murtii ragaa bitaa mirgaa dhaggeeffatee itti mura hin adabamaa jechuudha yakki isaa guddaa ta'e haaduu yoo jedhames ka itti murteessu poolisii yookiin loltuu tokko osoo hin taane mana murtiitii jechuudha malee nama lafumaa gadi fuudhanii tumuun ajjeesuun akka fedhanitti osoo mana murtiin geessin hidhuun kanaafiti kan qabsoofne kanaafi miti ilmi namaa kan biyya kanatti dhume sirna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni miti Tigree waan ta'aniif miti hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti namni seera ala hin hidhamin namni hin ajjeefamin hin gidirfamin hin tumamin jenneeti ammas yoo kan ta'u taate mootummaa kanaanis wanni wal dura nu dhaabaa jiru namni keenya ajjeefamuu hin qabu namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu namni keenya reebamuu hin qabu maal jechuudha waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha kana callifnee akka teenyu yoo ka'ee taate abadan this is not going to happen we will not tolerate gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha kana beekuu qaba qaamni dhimmi ilaaltu kamiyyuu dhumarratti waan si gaafadhu qaamoleen mootummaa yeroo garaagaraatti warri okkara kaasuu barbaadan aangoof jecha dantaa siyaasaaf jecha warri fincilaa kaasuu barbaadan jedhanii warri hamatan ni jiranii warra kan eeruu baatanilleedha kanarratti yaadi kee maali paartii biyya bulchuu wajjin garaagarummaa ilaalchaa qabna gaagamni siyaasaa biyya kana akkamitti furamuu qaba kan jedhu irratti garaagarummaa ilaalchaa qabna wal mormaa jirra gaagama heera mootummaa uumame akkaataan isaan ittiin deeman sirrii akka hin taanee fi mariif waliigaltee qofaan akka ta'u wal mormii qabna kun hojii siyaasaati waan biraati kun falmaa siyaasaati kun atakaaroo siyaasaati nama ajjeesuun garuu siyaasa miti nama mana hidhaatii baasanii rashanuun siyaasa miti nama magaalaa keessatti maaliif nu laalte jedhanii tumuun siyaasa miti nama osoo himata ittiin banin guyyaa 15 ji'a 2 ji'a 3 hidhuun siyaasa miti kuni sarbamuu namummaati kuni namummaa namarraa mulquudha oromummaa namarraa mulquudha kuni garaagarummaa siyaasatii miti tokko kana lammaffaa waa'ee fincila itti beeyna mormiis itti beeyna itti guddanne itti dhalanne itti guddanne hin dhaalle hin fincilla yoo jenne uummanni kun finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin goone hin labsine kun rakkoon qabu kana yoo shakkan nu eeguu qaban rakkoon hin jiru wanni dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba deemnee jennuufis hin jiru labsaa turre kaleessas nu beeku labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaasaa bakkasaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu code of conduct clear lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uu qaban hin goona yoo adeemsi seeraaf sirna adeemsi dirree siyaasaa
keessatti godhamu hin danda'amne ummanni sun mirga isaa deebisuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine labsina kana. Akka amma isaan yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate they are wrong. Nuti qabsaa'ota qabsoo biyya kanas kan galle qabsoo fi biyya ala soggaa turre qabsoorra turre jechuudha. Kanaaf siyaasa fakkeessaa keessa seenuu barbaadu. Ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear. Kuni gaafii siyaasaati miti. Gaafii lubbuuti. Ilmi Oromoo intalti Oromoo har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban. Seera ala hidhamuu hin qaban. Torture ta'uu hin qaban. Dhaabbachuu qabaadha jechuudha. Kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba. Mootummaan kanarratti fuulleeffatee irratti hojjetee humna keessattuu haaraa leenjisee bobbaase kana uummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa, leenjii poolisummaa, ogummaa poolisii, naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uu qaba. Waan isaan dubbatan jira. Olaantummaa seeraa kabajnyaadhaan. Gaafiin uummataa har'as gaafa wayyaanes olaantummaan seeraa haa eeggamuu dabara. Olaantummaa qawwee osoo hin ta'in, olaantummaa namtakkee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa. Olaantummaa seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni guddaan mirga lubbuun jiraachuuti. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyiidha. Olaantummaa seeraa jechuun nama tumuu dhabuudha, gidirsuu dhabuudha. Olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin federaalaa taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti. Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin nageenya biyyaatii fi uummataa eegsisu jechuudha. Qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu, nama qabee tumu gadirsu, seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu, mana namaa gubu, olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u. Ani qondaala mootummaa tokko yoon ta'e waadaa ittiin gallu jira bar. Qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa taatee gaafa shuumamtu caffee duratti heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kana kabajuu fi kabachiisuudhaaf. It's not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. Kabajee kabachiisuudhaaf. Seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoon kabajin miilaan irra deema ajjeesaa torture nama godhaa mana namarratti gubaa haadha abbaa nama ajjeesaa daa'imman ajjeesaa gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabaji jechuun akkamitti danda'ama? Hin danda'amu. Kanaaf wanni jechuu barbaannu keessattuu poolisii Oromiyaatii fi qondaala mootummaa jiraniin ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dura seera jalatti bulu seera kabajuudha gaafata. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateef. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha kana. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kuni siyaasa miti. Kuni siyaasa miti. Kuni waa'ee namummaati. Kuni mirga uumamaan Rabbi nuu kenne. Ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhate diina harkaa baafate goonfateedha amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan. Kana ummanni keenya dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Galatoomii Jawaar Mohaammed daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin xiinxalaa siyaasaa fi miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohaammed wajjin goone kanuma hanga yoonaa ture qophiin addaa keenyas kanuma hanga yoonaati qophii kana keessummeessuudhaan ana Abiraam Birruu ogeessi kaameeraa fi daayirektarri keenya Abdiisaa Balaachooti yeroo gaarii.